Gudditti kaartuum dabalatee ammayyuu waraanni hammaachuu jiraattonni himan. Humni waraanaa Sudaan haleellaa xiyyaaraa fi meeshaalee waraanaa gurguddaa fayyadamaa jiras jedhan namoonni ijaan argine jedhan. Magaalaa Omdurmaan keessatti humnoonni waraanaa RSF jedhaman kan Mohammad Hamdan Dagaloon hoogganaman xiyyaara waraanaa haleelanii lafaan dhahuu jiraattonni viidiyoo gadhiisaniin argameera. Gama humna waraanaa Sudaaniin hanga ammaatti dhimma kanarratti wanti jedhame hin jiru. Akka jiraattonni jedhanitti wal waraansii fi haleellaan kibxata kaleessaa Omdurmaanitti taasifame waraana guddaa isa torbaan kana akka ta'edha. Wal waraansi Sudaan keessaa eebila 15 bara 2023 kan jalqabe magaalota keessatti taasifamuu ta'uu isaatiin lubbuun lammiilee biyyattii hedduu galaafachuu fi namoonni miiliyoonotaan lakkaa'aman qe'ee isaanii gadhiisanii akka godaananiif sababa ta'eera. Naannoo Amaaraa godina Goojjam Bahaa keessatti itti gaafatamaan waajjira poolisii naannoo Dajaniif itti aanaan isaanii dhukaasa nama dhuunfaa tokkoon dhukaafameen ajjeefamuu godinichi beeksisee jira. Itti gaafatamaan qajeelcha poolisii godina Goojjam Bahaa Komaandar Ayyaanna Tasfaayee VOA'f akka himanitti ajajoonni poolisii lamaan kan ajjeefaman wixata kaleessaa waaree booda hojii nageenyaa qormaata biyyoolessaa kutaa 8ffaaf gara ganda Kuruur jedhamutti imalaa utuu jiraniiti. Ajjeechaan sun walitti bu'iinsa naannoo sana keessatti mul'atu waliin kan wal qabate ta'uusaaf waan ibsameen jiru. Komaandar Ayyaanna Tasfaayee har'a VOA'f akka ibsanitti dhukaasi kun ajajaawwan poolisii aanaa Dajan irratti kabaname gammoojjii Abbayyaa keessatti kan argamuuf aadaadhaan naannoo Kidaana Mihirat yookaan Gilgalee jedhamee waamamutti. Ajjeechaan poolisoota lamaanii kan dhaga'ame naannoo Amaaraa bakka tokko tokko keessa kan jiru rakkoon nageenyaa furmaata yeroo argatetti. Goojjam Bahaa dabalatee naannolee sana keessatti humnoota nagaa eegumsa mootummaaf qaamolee hidhatan kabiroo akkasumas jiraattotaaf qaamotii nagaa eegsisan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni nagaan ajjeefamuu isaanii gabaasaaleen tuqaniiru. Ajajaawwan poolisii aanaa Dajan irratti dhukaasa banameen shofeerri isaaniif shofeerri konkolaataa kabiroorra balaan madaa'u ka ga'e ta'uu itti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenyaa aanaa Dajan VOA'f ibsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaw gabasteetti. Gara oduutti nutti naaceen immoo pirezidaantiin Senegaal Maaki Saal akka heerri biyyattii jedhutti yeroo tajaajila koo xumureen jira jechuudhaan filannoo marsaa itti aanurraa akka hin hirmaanne ibsuu isaanii taane deeggartoonni isaanii immoo yeroo sadaffaaf filannootti dhiyaachuu qabu jechuun hiriira ba'an. Pirezidaantiin Senegaal amma aangoorra jiran Maaki Saal wiixata kaleessaa ibsa kennaniin filannoo biyyaalessaa waggaa dhufu biyyattiitti gaggeeffamuuf jiru irratti akka hin dorgomne himan. Ibsa isaanii kanaan boodas namoonni siyaasaa akkasumas jiraattonni wal qooduun wal falmaa jiru. Pirezidaantichi marsaa lamaaf filamanii waggaa 10f Senegaaliin kan tajaajilanii akka heera biyyattiitti turtiin pirezidaantii filannoo marsaa lamaaf qofa kan jedhu hojiirran oolchaa jalan. Deeggartoonnii fi uummanni waajjira muummee paartii biyya bulchaa jiru fuula duratti hiriira ba'uun akka pirezidaanti Maakiin yeroo sadaffaaf filannoo irratti hirmaatan gaafachaa jiru. Warra hiriira ba'aniiran keessaa gariin isaanii imimmaan isaanii buusanii boo'aa turan. Gariin isaanii immoo callisanii taa'aa turan. Jiraataa magaalaa Daakaar kan ta'ee fi deeggaraa pirezidaantichaa osoo boo'anii yaada kennaniin kun murtoo isaaniiti. Garuu immoo inni hoogganaa keenyadha. Murtoo isaas ni kabajna. Muhammad Alfool deeggaraa Osmaanee Sonkoo ta'uu himuun nuti pirezidaantii uummata isaa hin ajjeesne. Pirezidaantii uummata isaa dhaggeeffatu barbaannas jedhe. Agarsiifni daldalaa Chaayinaaf dinagdee Afrikaa biyya Chaayinaa magaalaa Chaangishaatti geggeeffame haala gaariin xumurameera jedha ministeerri haajaa alaa Chaayinaa. Agarsiisa kanarratti biyyoonni Afrikaa 53 hirmaataniiru jedheera Mitikku. Agarsiifni daldalaa Chaayinaa fi diinagdee Afrikaa waxabajjii 29 hanga adoolessa 2 bara 2023 magaalaa Chaangishaa keessatti gaggeeffamaa ture haala gaariin xumuramee jalan ministeerri haajaa alaa Chaayinaa Wang Wenbin. Agarsiifni kun marsaa sadaffaaf gaggeeffamuu kan ibsan Wang guddina diinagdee waloo Chaayinaa fi Afrikaaf gara fuula duraatti kaayyoo tokkoon waliin hojjechuuf wal hubannoorras ga'ameera jalan. Agarsiifni kun bara 2018tti jalqabuus ibsanii Wang inni alanaa garuu hanga isaanis ta'e lakkoofsa namoota hirmaataniin isa guddaa ta'us eeraniiru. Lammiileen Chaayinaa 1700 ol irratti hirmaachuu fi Afrikaarraa namoonni biizinasii intarpirenooroonni dhaabbileen faayinaansii biyyoota Afrikaa 53 irraa dhufan akkasumas dhaabbileen idil addunyaa 12 agarsiisa daldala Chaayinaa fi diinagdee Afrikaa alanaa irratti hirmaataniiru. Chaayinaan carraawwan akkasii biyyootaa fi obboloota ishee Afrikaaf taasiftu itti fuftis jedhaniiru ministeerri haajaa alaa Chaayinaa Wang. Guyyaan walabummaa United States waggaa waggaatti adoolessa 4 ayyaaneffamu kabara kana agarsiisa muuziqaa yeroo 43ffaaf geggeeffamuuf agarsiifamuun kabajamaa jira.
Guyyaa walabummaa Ameerikaa adoolessa 4 waggaa waggaan kabajamu bara kana yeroo 247ffaaf har'a kabajamaa jira. Jala bultii isaarraa kaasee uummanni biyyattii sirna ho'aadhaan kan kabaju guyyaa walabummaa pirezidaanti Joo Baayiden masaraa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawusitti kibxata galgala sagantaa garaagaraa qopheessanii kabajaniiru. Sagantaa masaraa mootummaa Ameerikaatti qophaa'e kanarratti pirezidaanti Joo Baayiden giiftii duree Biil Baayidenii fi waldaa barnoota biyyaalessaa akkasumas maatii humnoota waraanaa biyyattii waliin ta'uun gaggeessaniiru. Guyyichi har'a agarsiisa waraanaa fi Baaseen keessumaa godinaalee Wallaggaa Arfan keessatti tamsa'inni dhibee busaa dabaluusaaf dhaabbileen fayyaa hedduun manca'uurraan kan ka'e namoonni 272 ol miidhamuu ibsee jira. Waajjirri eegumsa fayyaa godina Wallaggaa lixaa tamsa'inni dhibee busaa sababa bishaan kuusameef rakkoo nageenyaatiin daran dabaluu ibsee ittisuufis hojjetaan jira jedheera. Naakoor Malkaa jiraattota keessaas dhimma kanarratti dubbisuudhaan gabaasa Amboorraa erge qaba. Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Baanaa Kiiramuu keessaa sababa dhabamuu nageenyaan buqqaasamanii yeroo ammaa maatii isaanii faana aanaa giddaa ayyaanaa keessa akka mana namaa jala jiraataa jiran namni dubbataniif sababa nageenya isaaniif yaaddoo qabaniif akka maqaan isaanii hin caqasamne bilbilaan sagalee Ameerikaa gaafatan dhibeen busaa hubaatii hamaa geessisaa akka jiru dubbatu. Dhibee busaa miti lubbuu baay'ee balleessee namni amma rakkate amma utuu hospitaala giddaa dhuftanaa galtanii namni diidatti yaalamaa jira manni sireen kaa kennan ijoollee baay'ee haadholii baay'eetu wareegamaa jiru waa'ee isaatiin ammoo bokkaa kana duukaarra diiduma mada jiru waan ta'eef bokkaan itti roobaa bulaa ishaaraa amallee akka itti argatan dhabanii fakkachaa jiru busaan fixeennaan kun mukumaan ol guuraa jiru. Hospitaala keessatti du'aa oolti ijoolleen dubartiin ulfaa baay'ee ulfaataadha bakka waan odeeffamuu malu miti. Aanaa Kiiramuu duraan keessaa buqqaasaman keessatti ergi tajaajilli fayyaa kennamu addaan citee waggaa 2 ta'uuf akka jirullee dubbatanii jiru namni kun. Ganda Baagiin, Ganda Haroo, Kiiramuu, Ciree Dooroo, Ashuu Kusaayee, Ganda Waastii kan jedhamu irratti laatamaa ture duraan. Ennoo waggaa 2 gahuuf adeem kan dhiifame tureera. Lolitti bu'uutti kaa'ame kennaa hin jiru. Hanqina qorichaati immoodha. Karaa amatu daangeffamaa ta'e. Warri fayyaa hojjetanii qorichaati hanqina qaba malee 1-2 fuudhanii hin dhaqatu. Sani amma tokko yaalu dakumattu Waastii Ciree Dooroo immoo silaas mancaa'eera achi masaa biyyuu hin jiru namnu hin jiru. Giddatti hospitaalattuu teenaa taabaasaattuu ni laatama qorichi. Godinuma Wallagga Baanaa Saasiggaa magaalaa Baloo keessatti dhibeen busaa babal'achuu dubbatu jiraataan magaalichaa kan biroon. Qorichi dhiyeessiin ergichi kee ture amma akka gadi hin buune godhanii makiinaan citee hundumtii bakka dhukkubsataan ma'iinee fayyaan amma qoricha kennuu hin jiru. Uummanni akka jedhe bakka adumaa jira karaan gamaa gamaan irraa citee sababa nageenyaati jedhu gaa maskalii warraman xinnoo tokko fidanii buusanii inni waliin ga'u ganama namni 10 namaati jalqabu warafaa waliin ga'u ilbiin namaa dhukkubsataa dhukkuba garee keessa jirra bakka geessuudhaaf karaa makiinaan ittiin deemamu hin jiru. Doori gaafannes dhiyeessiin qorichaa baay'ee nu bira hin jiru. Dhume namni. Dhimmuma kanarratti jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namummaa UNOChaan gabaasa kaleessa baaseen Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallaggaa Afran keessatti haalli gargaarsa namummaa yaaddessaa ta'aa dhufuu beeksisee jira. Keessumaa rooba amma roobaa jiru wal qabatee bishaan kuusamaa jiraachuu fi haala dhabamuu nageenyaa irraa kan ka'e dhibeen busaa akkaan hammaachuu ibsee jira. UNOChaan sababa kanaanis godinaalee Wallagga lixaaf bahaa keessatti akkasumas godina Qellem Wallaggaa keessatti namoota 272 ol ta'an irra hubaatiin qaqqabeera jechuun beeksisee jira. Gama biraan godinaalee Wallagga lixaa Wallagga bahaa akkasumas Horroo Guduroo Wallaggaa keessatti buufataaleen fayyaa 45 ol ta'an akkasumas keellaawwan fayyaa 63 ta'an tajaajila kennaa hin jiran jechuun ibsee jira. Waajjirichi lakkoofsa kana aangawoota godinaalee kanneen irraa argachuu kaasuun mirkaneeffachuu akka hin dandeenye ibsa. Sagaleen Ameerikaallee lakkoofsa kana mirkaneeffachuu hin dandeenye. Dhimma kana irratti itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Wallagga lixaa obbo Salamuun Caalaa gaafatamanii yommuu deebii kennan tamsa'inni dhibee busaa dabaluu isaa hin waakkanne. Rakkoon dhibee busaa kun gara godina keenyaatti baay'ee beekamaadha. Yaa'u akkas gaafa jennu bara kana kan jalqabeetu hin taane waggaadhuma waggaatti haaluma baramaa godina keenyaa tooppoogiraafii jiru teessuma lafasaa bishaan kana wal qabatee yaa'u keeziin waggaa waggaatti ol kaadha. Bara kana yoo ilaalle immoo xiqqoon fileet godhee jira jechaadha. Sababoonni kana wal qabatanii jiran akkuma addunyaatti dhimmoota jijjiirama qilleensaa wal qabatanii jiran. Spesifikaalii godina keenyatti yoo dhufte immoo bishaan iddoo baay'eetti kuufamee kan jiru haraa hedduu jira naannoo Baabboo Gambeen naannoo mana sibuu kana yoo ilaalle. So bakka kana hundaa wantoota uumamaa kana deemanii kontirool gochuun biifaatti biifuun yookaan waan biraa biraan bishaan kana sochoosuun kontirool gochuun bakka hin danda'amnetti jira. Kuni faaktarii isa tokko guddaadha jechaadha. Lammata rakkoo nageenyaati. Rakkoo nageenyaa wal qabatee bakka baay'eetti keessumatti koomunitii beesdii hojiin sadarkaa hawaasaa sadarkaa gandaa bakka baay'eetti hojiin ittisaa hojjechuu irratti danqaa ta'etti kan ture. Obbo Salamuun dhibee busaa ittisuuf waan hojjetaa jirraa jedhan ibsanii jiru. Maloota ittisa isaatii guddaan itti fayyadama goobaraa ture. Xinnaate bara kana keessa aanaa 15 goobaraa 667 waliin hirreeti kan jiru jechaadha. Inni amma beekii hiruun gaarantii miti rakkinni guddaan dhimmoota itti fayyadama isaatiiti. Lammata maloota ittisaa keessaatii faan bara darbee xinnaate 2014 gaaffii gidduu sanatti aanaa arfan tokko keessatti haga ta'e dhiifameeti kan jiru jechaadha. Godina Wallagga lixaa keessatti keellaawwan fayyaa 488
keessaa ammite manca'anii turanii kan jedhan obbo Salamoon buufataalee fayyaa 69 ta'an keessaa lamallee manca'anii turuu dubbatanii jiru. Hospitaalotni 8 godinicha keessatti amma tajaajila kennaa jiraachuu isaanii ibsan obbo Salamoon waajjirri qindeessa gargaarsa namummaa UNOChaan qoricha farra busaa fi meeshaalee garaagaraa gara aanolee bakka walitti bu'iinsi jiru qaqqabsiisuun humna godinaalee ol ta'uu kaasuun dhaabbileen deeggarsaas meeshaalee gargaarsaa qaqqabsiisuun sababaa itti hin dandeenyeef walitti bu'iinsaaf daandiin cufamaa waan ta'eef jechuuneera. Dhimma kana irratti aangawoota godinaalee eeramanii fi biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf tattaaffiin taasifne ammaaf milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Amma immoo gara qophii torbanitti ceena irratti argame galmoo daawit dabalata qaba. Badhaasa Haacaaluu Hundeessaa lamaffoon kamisa Finfinnee Boolee hoteela Skylight'tti gaggeeffame taa'eewwan hedduu kan keessummeessi ture. Keessumaa weellistoonni dargaggoonni gosoota garaagaraan badhaasa qophaa'e kana injifatanii jiran. Tigisti Kaasaawunii fi Keewol Nagaasaa weellistoota ciccimoo haarayaa kan ramaddii shamarraniitii fi dhiiraatiin injifataniiru. Ani itti hirmaattan walaroodhaan yaadaroodhaan muuziqaa arranjimentiidhaan hundumti keessanuu galatooma. Kun badhaasni kun kan koo qofaadhaan ta'een kan hunduma keessaniiti. Muuziqaa kanarratti ani hirmaattan hundumti keessanuu galatooma. Ammallee Haacaaluun hojii akkuma itti fufetti jira hojjechaatuma jira. Har'as immoo dhufee aartii fi aartistii keenyaaf humna haamilee ta'uudhaan nu badhaasaa jira. Kanaaf Haacaaluu galatoom jechuun hin barbaada. Badhaasi kun barana ramaddiiwwan 12 addatti immoo badhaasii umrii guutuu fi badhaasii dhimmamtoota muuziqaa kennamanii jiran. Badhaasa umrii guutuu gaazexeessaa barreessaa walaloo akkasumas immoo baandii afran qalloo hundeessuu keessatti gahee guddaa qabaa kan jedhamu Abubakar Musaa yoo injifatu ramaddii badhaasa dhimmamtoota muuziqaa jalatti immoo artistoonni 3 Roobaa Dhaabaa, Caaltuu Raggaasaatii fi Sittiin Abbaa Duulaa isheen Jimmaa injifatanii jiran. Hinduune Haacaaluu Hundeessaa garuu haati manaasaa wabii na yaadattee Jimmatti dawwaltee yaa Sittiinaa waggaa Haacaaluu kabajnaa achitti akka na argamtu jettee galatoomii si'e Haacaaluu Hundeessaa gannatatti rabbisa haa qanansiisu. Badhaasa kana irratti hirmaattotaaf kan haasawaa taasiste haati warraa artiist Haacaaluu fi hojii gaggeessituun faawundeeshinii Haacaaluu Aadde Faantuu Damissee amma saqaa abbaa warraa ishee akka hin arganne sabaaf dubbattee jirti. Kana cee ajjeesisee nyaatee qeeroo fi qarree dabalatee kan dhiiga kee gadi naqee waakkate gaggeessaasiif malus dhorkate edaa anuu gowwaa kanan kana yaadu eenyuun gaafadhu hunduu waliin nyaatu mootummaanis haa ta'u warri mootummaa dhiiga haceenuu baasaa hin beektu hundumaa. Eenyumtuu anaaf qulqulluu miti ani qulqulluudha kan jedhu yeroo darbes dubbadheera dhugaa abbaa warraa koo dhugaa fi jiraatee dhugaaf darbe goota ija barbadaa darbeerre